Isaan armaan gadii keessaa ilmi Musee isa kamii? A. Noh, B. Geediyoon, C. Abishaaloom, D. Geershoom. Deebiin isaa D. Geershoom. Seera Ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 22. Gaaffii lammaffaa. Macaafa qulqulluu keessatti namni jalqaba haadha manaa lama fuudhe eenyu jedhama? A. Loox, B. Laameek, C. Lemuu'eel, D. Yaaqoob. Deebiin isaa B. Laameek. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 19. Gaaffii lakkoofsa 3ffaa. Macaafa qulqulluu keessatti boqonnaa inni dheeraan isa kami? A. Macaafa faarfannaa 19, B. Macaafa faarfannaa 9, C. Macaafa faarfannaa 19, D. Macaafa faarfannaa 91. Deebiin isaa C. Macaafa faarfannaa 19. Gaaffii lakkoofsa 4ffaa. Ani eegduu obboleessa kootii miti kan jedhu eenyu? A. Qaayin, B. Abeel, C. Esaawu, D. Yihuudaa. Deebiin isaa A. Qaayin. Seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9. Abbaan mootii Salamoon eenyu jedhama? A. Simsoon, B. Saamu'eel, C. Saa'ol, D. Daawit. Deebiin isaa D. Daawit. Macaafa seenaa baraa boqonnaa 1 lakkoofsa 1. Gaaffii lakkoofsa 6ffaa. Amaanu'el jechuun maal jechuudha? A. Masihii, B. Waaqayyo nu waliin, C. Mucaa Waaqayyoo, D. Fayyisaa. Deebiin isaa B. Waaqayyo nu waliin jira. Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 23. Gaaffii lakkoofsa 7ffaa. Warri jalqaba gara awwaala Yesuus dhaqan eenyu fa'i? A. Maariyaam Magdalaa fi Maariyaam kan biroo, B. Phexrosii fi Yohannis, C. Yaaqoobii fi Indiriyaas, D. Maartaa fi Maariyaam. Deebiin isaa A. Maariyaam ishee Magdalaa fi Maariyaam kan biroo. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 1. Gaaffii lakkoofsa 8ffaa. Abbaan Yohannis Cuuphaa eenyu ture? A. Zabdiyoos, B. Zakkaariyaas, C. Abrahaam, D. Loox. Deebiin isaa B. Zakkaariyaas. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 2. Gaaffii lakkoofsa 9ffaa.
Golgootaa jechuun maal jechuudha? Deebiin isaa bakka lafee mataa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 33, Wangeela Maarqos boqonnaa 15 lakkoofsa 22, akkasumallee Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 17. Gaaffii lakkoofsa 10ffaa. Phaawulos yeroo Yesuus karaa Damaasqoo irratti ifa guddaan itti mul'ate maaltu irra ga'e? A. Gurra isaatu dhaga'uu dide. B. Miila isaatu cabe. C. Ija isaatu arguu dide. D. Hunduu deebiidha. Deebiin isaa C. Ija isaatu arguu dide. Hojii Ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 11.